Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam naga keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaadha qabu. Egaa narraa ajandaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa keenya. Ajandaan keenya har'aas dhaddacha har'aa namoota Haacaaluu Hundeessaa ajjeesan jedhamanii shakkaman namoota 4 irratti dhaddachi har'atti qabamee ture. Gara ganama irratti kan qabamee ture sa'a boodetti dabree jira. Dhaddacha san irratti maatii Haacaaluu Hundeessaa dabalatee yakkamtoota fi akkasumas immootu abukaatoowwan tokko tokko argamanii jiranii. Isa qofaa miti Finfinnee keessatti sarara dhoo'insi boombii ta'ame kan ture jedhamerra bal'ina isaatiin kan isiniif himu ta'a. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin tura adda isiniif baasa jechuudha. Namoonni chaanaala kiyyaa faaraa taatanii dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaan akkuma beekamu Haacaaluu erga dhabnee har'a guyyaan ji'oota gara 3 ol lakkoofsisee jira, hanga ji'a 4 deemee jira. Ji'oota 4 fi 3 kana keessatti waa'een Haacaaluu akkamitti jira, eenyutu shakkame, eenyutu mana hidhaa jira, nama meeqatu hidhaa jira kan jedhu gaafii nama hunda keenyati. Haa ta'uti namni maqaa ajjechaa Haacaaluu Hundeessaatiin shakkamanii jedhaman kan yeroo ammaa kanatti mana hidhaa keessatti argaman 14 gahanii jiranii. Namoonni shakkaman hangafummaadhaan namoonni sirriitti shakkamanii jedhan hanga ammaa kan mana hidhaatti ol galanii hidhamanii jiran namoota 14 gahee jira. 14 keessaa garuu ijoodhaan kan shakkii guddaa fi akkasumas immoo mootummaanis ajjeeste jedhamee irratti murtaa'uudhaaf deemaa jiru garuu namoonni 4 guyyaa har'aa dhaddacha irratti dhiyaatanii jiran namoota jajjaboon 4 jechuudha. Dhiirota 3 fi dubartii tokko, dubartii sunis maqaan isii Laamroot Kamaal jedhamtu, kan dhiirota illee nama 4dha jechuudha. Har'a iddoo Lidataa jedhamutti Finfinnee magaalaa kutaa Finfinnee Lidataa jedhamutti mana murtii ganamatti beellamee ture. Beellamni sun gara sa'a boodatti dabree jechuudha. Waan isin ajaa'ibu keessaa beellamicha kanarratti mootummaa yookaan abbaan alangaa namoota isaan shakkaman yookaan Haacaaluu ajjeesuudhaan shakkaman kan afraniifu abukaatoo akka kaa'atan gaafate. Namoonni 3 abukaatoo bitachuus kaa'achuus hin dandeenye, garuu mootu Laamroot Kamaal jedhamtu abukaatoo bitachuu hin dandeessi, innan danda'as jettee mana murtiidhaan garuu hin danda'aa jettuun iyyuu malee nama abukaatoo isiidhaaf dhaabatu dhabde. Akka BBC Afaan Oromoos gabaasee ture akka maatilleen jechaa jirutti abukaatoon eeyyamamee fi abukaatoo mallaqa ittiin bitattus osoma qabdu garuu abukaatoo nama isiidhaaf dhaabbatu inumaayyuu hin dhabde jechuudha. Maaliif jara kenna beektanii? Namoota kanaaf abukaatoo jechuun nama waasii si ta'ee sirra haasa'u, nama si ta'ee sirra haasa'u jechuudha. Nama afaan waan ati itti himatte san si ta'ee jabaatee sirra haasa'u. Abukaatoon kun mallaqaan bitamu. Garuu gocha akkanaa kanarratti abukaatoon tasa harkaan galfatu. Maaliif? Dubbiin dubbii jabaadha, beekamaadha. Maal jedhee akka irraa mormuuf mallaqa miliyoona feetee yoo qabaatte ishii siin jedhu. Soo jarri kun afran abukaatoo dhabanii jiranii. Namoonni immoo kurnan hafan immootu guyyaan beellama isaanii himannaan isaanii garagaraa. Kun himannaa warra jalqabaati. Warri himannaa taanu namoonni kurnan shakkamanii qabaman immoo jarri yeroo biraatitti beellama kanarratti maatiin erga argame maatiinis murtii hatantamaa akka dabarsu mootummaan gaafachuudhaaf mana murtiitti yookaan abbaa alangaa biratti argamanii sa'a kana booda sa'aatii booddee kanarratti maaliin akka ooluu fi maaliin akka ta'aman gara galgalaatti irratti kan isin biraan geennu ta'a jechuudha. Soo amma maal jechuu barbaannaa? Dhugumatti namoonni Haacaaluu ajjeefaman kan hangana ga'u erga shakkamanii hanga irraa akkamitti adda baafamuun tursiifame? Nama gootaa gana ga'u kana, nama hayyuu hangana ga'u kana ajjeesanii kan biyya miti, naannoo miti, Afrikaa miti, addunyaan beektu kana hanga har'aatti maranii irra taa'uun isaanii maal nama keessatti uuma jara kenna? Isumaayyuu namoota akkanumatti hooma xiqqoo hojjetan badii xiqqoo siyaasa minaaminaan shakkamanii jedhan mana hidhaa keessaa gabbaasanii guyyarra ajjeesaa kan jiran. Garuu kan Haacaaluu Hundeessaa ajjeese karaa kabajaatiin abukaatoo bitadhaa jedhanii hime. Ilaalaal abukaatoo bitadhaa jedhanii eeyyama kennaniif. Namni 4 bitachuu hin dandeenyu jedhan. Mallaqas hin qabnu, akkaataa itti bitannu hin qabnu jedhan. Intaloota akkattiin hin bitadha mallaqa hin qabatte isiiniyyuu abukaatoo dhabdee jechuudha. Argitanii mirgi gaariin kun eeggamee fi mana hidhaa keessa taa'anii jiran jechuudha. Goota hamma kana ga'u nyaatanii mirgi isaanii eeggamee mana hidhaa keessa taa'aa jiran. Maatiin isaanii har'a gaafachi dhaqanii isaan argam maaltu itti dhaga'ama? Haadha isaa, abbaa isaa, jaartii isaa. Dhugaa rabbiititti haamiletu isaan cabaa jechuudha. Har'a goota hangana ga'uu dhabanii murtiilleen lafarra oofanii maali jedhanii poolisiin waan guyyaa
muraasa keessatti akka barbaadetti abbaa barbaade nama amansiisuu dandeessu garuu hanga har'aa lafarra oofuun isaanii cubbuu guddaadha jechuudha. Miskiina osoo taate ilmaan miskiinanii guyyaa kaan gurbaan nama ajjeese jedhanii gadi hidhaa keessaa baasanii rasaasatti gadhiisan. Har'a garuu maatiin gootaa guyyarraa mana abukaatoo dhaabataa guyyarraa kissiidhaaf manarra deema hanga har'aatti jarri kabajaan mana hidhaa keessa teetti. Isumaayyuu abukaatoon godhameefi kabajaan godhameefi eegumsi godhameefi. Hanga fedhan yoo badiin qabaanne badiin qabu jedhee gadhiisa mootummaa yoo badii qabaatan garuu badii isaanii san dafeetti murteessuu qaba ture. Ani maal akka isaan jedhan bicha booda dhageessan maatiin Haacaaluu Hundeessaa booda yookaan BBC Afaan Oromootiin dhufanii yookaan VOAdhaan dhufanii garuma ta'eenis ta'u sagalee isaanii kan dhageettan ta'a jechuudha. Kanaaf Haacaaluu Hundeessaa hedduu ani dhugaa rabbii kan amma garaana nyaate namoota hedduu keessaa gootummaan Haacaaluu Hundeessaan garraa onnee keessa namni bahee hin jiru. Dhugumaan namni sun onnee keenya cabsee jira. Ani akkamitti akka isa yaadadhu hin beeku. Haasaa keenya keessatti maqaa isaa dagannee hin beeknu. Xiqqaan guddaan politikanyaan kijibduun ka dhugaa dubbattullee maqaa isaa lafan keettu jechuudha. Haacaaluu gadheetu akka salphaatti nyaate akka salphaatti isumaayyuu maa inni beeytanii nama warra kaleessa gadheen isa nyaatte santu har'ammootu inni du'ee jennaan goota godhanii irra farsan hin booyan boo'icha sobaa nama boo'utu jira jechuudha. Maaliif gaafa inni lubbuudhaan jiru jiraachuu isaa namni jibbe hedduun har'a garuu akka nama isaanii tokkotti fakkeessee boo'a xiqqaan inuma namantu mootummaan hin booya politikanyaan hin booya kun hin booya inuma siin galu wantichi as keessatti ani naaf galuu dide ani waan biraanii sinaaf xanyaanuun bootti du'a isaa kana dhugaadha inni akka namummaatti nama ilaalcha dadhabinaa namaan qabneedha. Nama Oromoo miti nama Itoophiyaa kabajee jiraatudha Haacaaluun. Dhugaa rabbii yoo dubbanne Oromoo miti inni nama Itoophiyaa kabajee jiraatudha. Nama seenaa Oromoo keessatti nama seenaa gaarii qabu nama seenaa xuraa tokko hin qabneedha inni. Kanaaf isa biyya itti salphattu maatii isaa jajjabina haa kennuufi rabbiin namoota isa galaafatan kana murtii isaa murtii haqaa jechuudha kan dhara shiran qabne nutti haa argisiisu. Homaa gochuu hin danda'amu gaa silaa inni lubbuudhaan jiraatee nama isa ajjeesisan ibaluun sun kana qofa jedhee baay'ee namatti tola ture. Mootummaanis haalli amma inni gochaa jiru kun gaarii natti fakkaatu. Ajjechaa isaatiif wanti kun hundi sadarkaan biyyattiin tuni hayyuun xiqqarraa guddaan hidhamee garuu namni tokko murtii malee hanga har'aa taa'uu isaatti baay'ee tokko na dhibeen dubbiin maanuu eessa akka jiru. Sinii gala dhugaa rabbititti si dhiba jechuudha. Silaa kuni Haacaaluudhaaf hin malle. Sinii galee egaan waa'ee isaa walumaa galatti cuunfaa isaa gama halkaniititti qabannee isiniif dhiyaannaa oolmaa akkamiitiin akka oolan murtii akkamii akka argatan qaxaroo yookaan waan maatiin isaa jedhee gara galgalaatitti odeeffannoo guutuu qabannee isiniif dhiyaannaa. Hangasiif kana xumuree jira waan dhaggeeffataniif galatooma. Already Adam Tuubii chaanaalii kiyyaaf yoo haaraa taatan subscribe gootanii maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafanna. Turtii gaarii.